Haay hordoftoota keenya jira jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha. Nutis jirra nagaa keenya galanni sattaa tolu akkamiis lammiinis as na bira jira jechuudha. Fayyaa keessanii jirtu nutis jirra nagaa keenya galanni sattaa tolu akkami hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan nagaa keessanii jirtu. Nutis jirra nagaa keenya aduurra teenye jira. Aduurra teenye jira jechuudha. Maaliif aduurra teenye seetanii hin qorra jechuudha. Manni jalli harreessan jira seetanii mana yaalaa hin jira jechuudha. Kunoo lammiinis na faana dhufe. Lammiinis as jira jechuudha. Lammiin aduutu gubee ka'ee dubarra ta'a jechuudha. Muka ishee kana duuba. Aduun baay'ee nama gubaa hin qorra jennetti dhufne steenya garuu baay'ee nama gubachuudha. Innaa har'a maafa mana yaalaa dhufe seetanii wanni dhaafan dhufe jechuudha. Kitittiliin jammara inni dhufe jechuudha. Kitittilii jammaruun dhufe kitittilii ulfaa jechuudha hin beektu. Anaadha mucaa ta'uu isiniin jedheera. Mitiire aduun baay'ee nama gubaa lammiin dubarra taa'ee jira. Ani jiru si quufanidha jechuudha aduurra. Innaa akkami meessin jirtu jiruuf jireenya akkamii maal keessa jirtu nagaa keessanii kuni MJO jedhama kan mootummaa miti kan dirijjitiiti. Garuu kitittiliin isaanii baay'ee ariifiidha. Askoodha jechuudha. Askoon dhufee jira. Isaan immoo yeroo da'umsaa burcuqqootti nama barreessu. Burcuqqoon immoo baay'ee ariifiidha. Manni hakimichi garuu kan nama mootummaati baay'ee ariifiidha. Wanni isaa kan eegamedha. Gara keenya garuu ispeeshaalonni hin jiran jechuudha. Waa tokko baay'ee hin beekanii. Ijoolleen baay'een achitti kan da'anii namatti hin tolu. Maskootiinis babbanaadha waan adda addaati minaamin waan jejjedhanii fi ani immoo asitti kitittilee jammara jechuudha. Kun baay'ee ariifiidha. Birriin isaanii garuu qarshiin isaanii garuu hin dubbatamu dhugaa dubbachuudhaaf. Vitaaminii naa kennanii vitaaminii birrii 300 fudhatanii maal maqaan isaa immoo altirasaawundii fincaan dhiigaa walii galatti birrii meeqa fudhatan seetanii birrii 400 waaqa manni kan mootummaa garuu akkanatti hin fudhatanii garuu kitittilii isaanii amma namiti jechuudha. Kan isaanii isaan kun baay'ee ariifiidha. Ispeeshaalotadha. Edammoo yeroo da'umsaaf jettan iddoo sirriitti nama barreessu jechuudha. Hakimii sirriitti. Innaa baay'ee ariifiidha jechuudha. Kanaaf jaalladhee kara kana dhufe jechuudha. Askoodha jechuudha kuni. Asuma gaafa da'umsaa ammoo asuma askootti danda'a jechuudha. Gaxarii sanaan dhufeen asitti da'ee gala. Innaa bakka anillee mucaa baadiyyaa ta'e mucaan kun mucaa Finfinnee haa taatu jedheen Finfinnee jidduutti da'uu barbaada jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedhaa hordoftoota koo. Amma garuu xumurreerra. Altirasaawundii tafe jechuudha. Fincaan dhiigaa waan hundumaa ilaalamee jira. Altirasaawundii qofannaa hafe jechuudha. Altirasaawundii dhufuu didee isa eegaa jirra jechuudha. Haala kanaan mataan koo qalamiin hin gadhiise gurraacha isaa bareedama mataa rifeensi koo qalamii dibadhu astaayitii naa kennaan isiniin jedhaan hordoftoota kiyya. Qalamiin garuu amma anaaf hin ta'u asii akka jiru gadhiiseera. As caafii bichaa jira jechuudha qalamiin. Innaa ginaalaa gadhiiseera amma garuu dibachuu hin danda'u jechuudha. Yoo garaatti baattan qalamii dibachuun dhorkaadha jedhu hakimiin ajaju jechuudha. Asiidii qaba waan ta'eef sirrii miti jechuudha mucaadhaaf. Innaa akkana isiniin jedhaan mana yaalaan jira jechuudha. Har'a mucaa kiyyaan ilaala jechuudha. Mucaan kee waan fakkaatu ni ilaala akkaataa taa'umsa isaa waan hundumaa cheekiin godhachuudha. Beeku ka mucaan koo dhiira ta'e dubara ta'e hin beeku.
Inna baay'ee kimisaanii baay'ee ariifiidha garuu yeroo deessanis asitti deessuu karra keenya immoo xiqqoo baadiyyaadha ispeeshaalonni hin jiranii yeroo da'umsaa yoo mana bakka yoo mucaan bichaa gadi dhufe nama gargaaru malee zimmi ani dhaabbatanii nama laaluu jedhan gargaarsa tokko namaan godhanii kanaaf ani asitti maaliif jedhan asitti dhufe jechuudha qarshii isaanii malee bareedduudhaas isiniin jedhaan hordoftoota koo amma immoo eegaa jirra jechuudha akkasigaa vitaaminii fudhadheen jira haala kana keessa irra jechuudha innan sinis dafaa koottaayii daayii akka keenyatti innaa ilsuko rabbi si faana ta'u achiin si haa ga'u harka keetti immoo si hammachiisu mucaa jedhaati naaf kadhadhaan isin jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa hordoftoota kiyya yoo naa danda'ame yeroon altirasaawundii godhuu lammiin ishee viidiyoo na waraabe sinin agarsiisa jechuudha viidiyoo taanutti yoommoo baay'ee natti mijachuu baate immoo viidiyoo waraabuuni altirasaawundii yeroon godhu viidiyoon hin jiru jechuudha ani garuu osoo yoo lammiin ishee jedhe naa waraabin jedhaan jechuudha achuma mucaa kiyya ilaala jechuudha anaafis mastaawashaadha inna kana sinin jedha hordoftoota koo like share naa godha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa bye bye ciao like share godhaashi